Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Bariitii. Yoobsan miidiyaa ti'uub laayik sheer sabskiraayib gochuu dagatina. Egaa akkuma yeroo darbee barnoota sirna gadaa kutaa adda addaa ilaalaa turre. Har'a immoo boqonnaa 15ffaa gadaa kutaa 5ffaa kan ilaallu ta'a jechuudha. Boqonnaa 15ffaa immoo waa'ee maalii qabatee dhufee jira? Waa'ee weedduu lafoo kan jedhu qabatee jira. Weedduu lafoo jechuun immoo maal jechuudha? Yeroo darbe keessatti mata duree 14ffaa keessatti geerarsa haala kamiin akka namni walitti geeraru yookiin immoo Oromoon miira isaa ibsatu ilaalle jechuudha. As keessatti immoo weedduun lafoo immoo maal akka inni ta'e kan ilaalludha jechuudha. Innis egaa karaalee dubartoonni maal ta'anidha miira isaanii ittiin ibsatan weedduun lafoo isa tokkodha. Weedduu lafoo jechuun akkuma geerarsa dhiirri geeraree yookiin immoo shamarri dhiiraaf geerartee fedhii yookiin immoo hawwii qaban tokkotti mul'isanii weedduun lafoo immoo kan dubartoonni ittiin fedhii isaanii dhiyeeffatan yookiin immoo waan barbaadan tokko ittiin guuttachuuf jecha weeddisanidha jechuudha. Weedduun lafoon dubartoonni abbaa, haadha, goota, lammii fi biyya faarsanii kan isaan ittiin weeddisan weedduu lafoo jedhama jechuudha. Weedduun lafoo kan inni weeddifamu yeroo gootni duula deemu, yeroo gara waraanaa deemuuf jedhan ni weeddisuu fi yeroo gootni galu yookiin immoo waraanee yookiin duulee mo'atee galu yeroo qondaalli mirgaan galu yookiin immoo mootiin mo'atee yeroo inni itti galu bakkoota gootni jiraatee geerarsitti geeraramu kamittuu weedduun lafoo maal ta'a dubartootaan ni weeddifama jechuudha. Kanaaf weedduun lafoo jechuun kan dubartoonni ittiin wal weeddisanii dhiiraaf yookiin gootaaf yookiin immoo qondaala naannoo isaanii jiruuf ittiin weeddisanii fedhii isaanii ibsan keessaa tokkodha. Haala kanaatiin kan isaan ittiin weeddisanii fakkiin kun haala kanaatiin ni ibsa jechuudha. Inni kabiraanii fakkeenya tokko keessatti weedduu lafoo dubartoonni Oromoo naannoo Matakkal weeddisan yeroo haala kanaan ibsamaa jechuudha. Goommana eelee yaabiilee goonni har'a deebi'ee goommana eelee yaabbiilee goonni har'a deebi'ee abbaan geeraree waan baraan ba'ee maalan eegaree simachuun ga'ee yeroo inni dhufaa jiru simachuudha abbaan jechuudha. Abbee gurraachaa maalan gumaachaa abbeen gurraachadha. Kennaa maalin kennaa fi gurra ofii lootii baachisuu gurra abbaa biyyaan qarsiisuu jedhu gurra ofii lootii baachisuu goonni sun waraanii gaafa inni gootummaa isaa dhangalu lootii yookiin kan inni gurratti hidhatutu taasifamaa fi gootummaa isaa kan inni ittiin adda ba'u jechuudha. Gurra abbaa biyyaan qarsiisuu jechuun immoo biyya beeksisuu yookiin immoo gootummaa isaa beeksisuu jechuudha. Ba'aa baadhee hin beeku cidii taanaan malee ba'aan jechuun waan ulfaatudha. Cidiin garuu waan salphaa ta'e tokko jechuudha. Kana malee baadhee hin beeku nama faarsee hin beeku harmee taanaan malee nama kan biraa faarsee hin beeku haadha koo taanaan yookiin harmee koo taanaan malee harmee qubaleensaa ilma dandeessaa darrabaan si geessaa yookiin immoo darrabaa bakka darrabaa jedhamuun si geessaa yookiin ilmaa bakka sana bakka darrabaan loon itti tifamtu ilma sana si geessaa ilmaa dandeessa waan ta'eef daraaraan dammaaree anoo damma hin seenee gagaa ilmi deeddee durumaa gootaaree anoo gootan seenee goota hundumtuu goota garaa ciibsatti jira. Yaabiilee gootni har'a deebi'ee goommana eelee yaabiileen goonni har'a deebi'ee. Kanaaf haala kanaatiin maal goota jechuun goonni hundumtuu goota garaa ciibsaatti jira. Garaa ciibsaatti jira yaabiilee gootni har'a deebi'ee yookiin galee iddoo kanatti faarsuu jechuudha. Yaa xuwwee xinnaayyoo silaasiinan marqaa hin beeku malee yaa hindiboo dhibbaa yaa dongoroo buxaa anaa yaa aanuu axabalaa yaa guutoo baddeessaa jedhaniitu anuu axaballaa kan jedhuun yookiin hin qabballaa amaariffarraa kan fudhatame yaa guutoo baddeessaa yaa ammumaa jarbii yaa ammumaa tarbii yaa Oromoo dangee yaa Oromoo baalee yaa Oromoo bahaa yaa Oromoo dhihaa yaa Oromoo kaabaa gootota Oromoo kaaba kibba kallattii arfan irra jiranii yaa Oromoo Finfinnee Oromoota maraa silaa isin faarfadhaa maqaa hin beeku malee maali yaa gurbaa coqorsan suuqii saariitti jedhteetu faarsitiin jechuudha. Inni fakkeenya lammaffaa immoo
baanaa kan naannoo Wallootti dargaggeessaa fi durbi wal harkaa fuudhuun goota jajanii fi dabeessa qeeqanii jechuudha. Goota ni cimsu dabeessa immoo ni arrabsu yookiin immoo akkaataa inni goota ta'uu fi ni kakaasu jechuudha. Dargaggoo durba beeysa deema damma koo maqaan kee eenyu? Intala dargoo damma koo kan warri naa baase faaxeedha. Kan dargaggeessi naa baase gilgileedha. Dargaggoo bayeessa koo biikee eessaa? Intala damma koo bakar malee fi hidda addoo jidduudha. Dargaggoo damma daamuu akkamiin achi bu'uu dandeesse? Dargoo waan ofii ilmi haadha balaa masnaafaa isaa hidhatee farda bookee yaabbatee duubaan uddeellatee sanbaleexa morokfatee achiin nagahee bayeessa koo bakar malee fi hidda addoo jidduu maal nyaatanii, maal dhugdanii, maal afattanii, maal boraafattanii jiraattu? Damma koo kan nyaannu galaa jagnaatii, kan dhugnu mijuu isaati, kan afannu coqorsa, kan boraafannu dhugoodha. Bakar malee fi hidda addoo jidduu maaltu jira, maaltu hin jiru? Damma koo jagnatu guutee lugnatu hin jirre. Bayeessa jagni guutee lugni maaliif dhabame? Jagnaaf oolmaa isaatii lugni lubbuu isaa sodaaf waan achi hin buuneef dhabame. Damma daamuu bakar malee fi hidda addoo jidduu mukni takkaa jira. Maal daraaree maal firaayaa? Kan daraaru guchiidha. Kan firaayyuu harteedha. Bakka sanatti mukeen jijjiiruu bakka xoollagaadha. Takkaa gogaadha. Takkaa nagahaa maal jettaa? Kan xoollagee gunfura jagnaatii, kan gogee goota biyyaaf du'e, kan nagaa naga'umaa. Durba bakar malee fi hidda iddoo addoo jidduu muka takkatu jira. Maaltu jala oolee maaltu jala galaa? Damma koo kan jala ooluu jagnaa, kan jala galuu lugnaa. Durba magaala koo bakar malee fi hidda addoo jidduu mana takkaatu jira. Kabaan isaa, dagaleen isaa, utubaan isaa, waltaan isaa, cawaqan isaa, girdoon isaa fi afannaan isaa maalii? Damma koo walumaan ijaarre. Kabannaa isaa ariitiidha. Dagaleen isaa hidamaa, utubaan isaa zangii, waltaan isaa gunfura jagnaati, girdoon isaa ashkutiidha, afatni isaa citaa adiidha. Jedhaniitu kanaan wal faarsu jechuudha. Inni kun gootota kan naannoo Walloo karaa isaaniitiin dhiiraaf dargaggeessi wal faarsanidha jechuudha. Kanaaf faaruuwwan naannoo isaanii keessatti ittiin wal faarfatan jechuudha. Yoo ibsa miidiyaa tiwuub laayik sheer sabskaraayib gochuun dagatina. Boqonnaa 16ffaan immoo ateeteedha. Ateeteen ayyaana dubartoonni heeruman sanyii fi hormaata qajeelfachuuf faarfatanidha. Ateetee jechuun egaa baay'ee biratti ni beekama. Ateeteen sirna dubartoonni nagaa, jaalala, hormaataa fi sanyiin isaanii akka baay'atuu fi karaa taasisan ateetee jedhama. Ateeteen mallattoo nageenyaa, tasgabbii, qajeelummaati. Uumaa fi uumama qajeelchitee dabaa fi hamaa hambistii jedhanii bulfatu. Dubartoonni ateetee dhaabbatan waaqaaf ayyaana kadha haadha isaanii maal godhu? Fayyaa, nagaa, qajeelummaa, hormaataa fi misa kadhatu jechuudha. Ateeteen hormaatni horiif namaa akka qajeelu, sanyii faca'ee akka biqilu, kan biqile bubbeef cabbiin akka hin dhaanamne maal godhu jechuudha? Mancaane araarriif nagaan akka bu'u jiru fuulduraa milkeessuu fiixaan baasuu kan maal godhatanidha? Kan kadhatanidha jechuudha. Kun haala kanaatiin yeroo isaan itti marqaa marqatanii kadhaa ateetee sirna sana gaggeeffatanidha. Ateetee kan gaggeessu ilmayyuu dubartoota heerumanidha jenneerra. Dubartoonni heeruman ijoollee godhachuudhaaf yookiin immoo dhala argachuudhaaf kan isaan sirna kana gaggeessanidha. Ateeteen bakka lamatti qoodama. Isaanis ateetee falaa fi ateetee goraati. Ateetee falaa yookiin ateetee goraa kan jedhaman kun lamaan isaanii maalidha? Tokko ateetee falaa, ateetee goraa jedhama. Ateetee falaa jechuun ateetee dubartoonni Oromoo hormaanni sa'aaf namaa akka qajeelu, midhaan akka tolu, dubartiin ilmoo dhabdee akka argattu, dhiironni nageenya biyya isaanii eegsisuu bobba'anii siinqee hulluuqsisuun maal godhu? Eebbisuuni jechuudha. Siinqee jala dabarsuuni, siinqee dhadhaabanii, siinqee jala darbanii eebba dubartootaa fudhatu jechuudha. Daa'ima argatte waa galcheeffachuuf facaafatamudha jechuudha. Ateeteen fala yookiin immoo fala gosoota garaagaraa qabdi. Isaan keessaa immoo gurguddoon ateetee
furmaa, ateetee duulaa, ateetee gindoo hiikaa, ateetee jaarii fi ateetee sanyii jedhamu. Warreen kun hundi isaanii ateetee furmaataa jechuun rakkinni kan itti nama rakkise kan ittiin furamu ateetee furmaataa jedhama. Ateetee duulaa jechuun immoo ateetee yeroo dhiirri gara waraanaa deemuuf jedhu siinqee dhaabanii dubartoonni dhiirota eebbisuudhaaf jala baasan ateetee duulaa jedhama. Yeroo duulatti kaan yookiin yeroo lolatti deeman nagaan galee nagaan bu'ii galee dha. Ateetee gindoo hiikaa jechuun immoo yeroo ganni dhumatee birraan bari'uuf jedhu gindiin ni hiikama. Kan itti qotaa turan sun hiikaniitu eebbisanii marqaa marqataniitu nyaata nyaataniitu ateetee gindoo jedhama. Ateetee jaarii fi ateetee sanyii jechuun immoo ateetee jaarii jechuun umuriidhaan yeroo bulanii jedhan ateetee jaarii fi ateetee sanyii yookiin sanyii yeroo faca'uuf jedhu akkuma irreechi birraa darbe yeroo arfaasaan dhufu irreechi gaggeeffamu kunis ateetee sanyii jedhame. Sanyii yeroo faca'uuf qophaa'u akkasumas sanyii yeroo taa'u ateeteen gaggeeffamu gosoota ateetee palaa keessaa isaan duraati jechuudha. Gosoota ateetee palaa jedhaman keessaa warreen gurguddoo arfan kanatu jiru jechuudha. Afur yookiin shanan kanatu jiru jechuudha. Ateetee gosaa yookiin immoo ateetee palaa kan ittiin barbaadatan keessa. Inni lammaffaan egaa ateetee goraa kan jedhamudha. Ateetee goraa yookiin gosa ateetee palaa keessaa tokko ateetee furmaataa yookiin immoo ateetee gorrobbee yoo taatu ji'a amajjii keessa kabajamti. Haati warraa ateetee facaafattu sun dhangaa fi dhadhaa qopheessitee marqaa dhadhaa sanatti cuubdee ijoollee hundatti facaastee eebbisti. Dubartoonni yeroo ijoollee ofii fi nyaataaf dhugaatii akka cuukkoo, micciirraa, qincee, cuuphaa, qorii qabatanii dhufu. Guyyicha eeggatanii qe'ee haadha isaaniitti wal ga'anii eebba ateetee fudhatu. Dubartiin ateetee facaafattu immoo dubartoota heeruman yoo qabaatte hundi isaanii osoo hin hafiin mana maatii isaanii deemanii eebba ateetee qooddatu jechuudha. Gosti ateetee biroon immoo ateetee gindoo hiikanii zoom gubbaatti taasisee darbe ateetee gindoo hiikatti yookiin ateeteen gindoo hiikaa maqaa ateetee hagayya yookiin ateetee midhaanii fi ayyaana sanyii jedhamuunis ni beekama. Hagayyi yookiin yeroo fulbaanni gahuuf jedhu gindoon ni hiikama yookiin immoo kan ittiin horii sangaa qotaa turan suni ni hiikama. Inni kan sanyii yookiin immoo gindoo jedhamee beekama. Gosa ateetee kana keessattis qotee bulaan sanyii facaasee erga xumuree booda yookiin shaashii mataa qotiyyootti maruun eebbisee gaggeessa. Kunis mallattoo xumura gannaati yookiin immoo qonnaati. Haati warraas baqsaa dhadhaa qophaa'etti coqorsa cuubdeetti facaastee eebbistee gaggeessiti. Sangaan sun nagaadhaan akka deebisaa bara dhufuuf akka gahu jechuudha. Kan midhaan faca'ee jirutti immoo nyaataaf dhugaatii qopheessanii maal godhu dhibaafatu jechuudha. Yookiin immoo ni kadhatu marqaa dhadhaan cuubanii bakka hunda deemanii dadarbachuun seeraa dhibaayyuu raawwatu. Yeroo kanas akkas jechuun eebbisu aramaan gadi margii, midhaan ol margii, lolaan toora irra bu'ii, nyaata ilkaan qabii, ilkee nagaan nuu soorii, qilleensaaf cabbii hamaa midhaan kanarraa qabii, waggaa waggaan nuu gahii, qotiyyoo gateettii jabeessii, qottuu irree jabeessii jedhaniitu kadhatu jechuudha. Akkasuma gosti ateetee palaa kan biraa ateetee jarii yookiin gannii looniiti. Gosti ateetee kun immoo ji'a sadaasaa kabajama. Maqaa ayyaana birboo jedhamuunis ni beekamte jechuudha. Ateetee jarii kana kabajuu fi jalqaba dallaa loonii bakka jijjiiranii ijaaru. Akkasumas baala bakka anniisaa yookiin immoo birbirsa karra dallaa irratti maal godhu dagalchuu yookiin wiirtuu dallaa sanaa keessa birbirsa sororoo jabeessanii dhaabu maal godhu ulmaayii muka jedhamu abbayii guggeessaa fi aannanoo jala kaawwachuudha. Tiksee loon fidee yoo dhuftu haati warraa maal godhu coqorsa ulmaayii fi aannanoo akkasumas marqaa qabataniitu dallaa seenuun baala sanaan aannanii fi dhadhaa cuubdee itti facaastee eebbiste jechuudha. Isheen maalitti eebbisti? Saanii gabbataan keetii, ameessa fayyaan kennii, kormi cirrii haa ta'u, rimaan haphee haa ta'u, qotiyyoon harqoota irratti dhadhaa okoleetti nuuf bulchii jetteetu kadhattee eebbiste jechuudha. Xumura irratti dhangaa qophaa'e nyaatanii dhuganii kanaaf fudhatanii galu jechuudha. Kana malees ateeteen palaa kan nyaata argatanii fi galata galchuuf kan dhaaban waaqa kadhachuufis dabalatanidha jechuudha. Waaqa kan ittiin kadhatan kan ittiin galateeffatan. Dubartoonni ilmoo godhattu waaqa galata galchuu fi daa'ima sana akka guddisuuf kadhatti, kan deesse guddifachuu dhabde akka guddatuuf kadhatti, kan jifuun jalaa jal'ate akka qajeeluuf kadhatti. Dhabduun ilmoo argachuuf kadhachiifattis dubbii fi uumama maqeef dabee falataniitu qajeelfatu jechuudha. Karaa irratti deeffatu jechuudha. Ateeteen palaa
hongee dheerate ilmoo yookiin jabbii guddachuu diddee hanqina hormaataaf biqilaa ittiin fallatan akkasuma namaaf waaqa ittiin araarfatu jechuudha. Cubbuu ittiin qulqulleeffatan gosti ateetee kunis immoo ateetee araaraa jedhamuun beekamte jechuudha. Gosa ateetee falaa keessaa kan biroon immoo ateetee duulaati. Gosti ateetee kun warri dhiiraa nageenya hawaasa eegsuuf yoo deemuuf ka'an dubartoonni maal godhu? Naannoo sana walitti dhufuun sirna laaftuu buusuu gaggeessuudha jechuudha. Kana jechuun dubartoonni wal ga'anii bitaaf mirga walitti garagalanii dhaabbachuun siinqee wal tuqsiisanii gareen nageenya eegsisuuf bobba'an injifatanii akka galaniif maal godhu? Siinqee jala wal tuqsiisaniitu gaggeessuudha jechuudha. Kunis immoo bakka deeman nagaa milkii akka galan waa kadhachuu eebbisuuf kan gaggeeffamudha jechuudha. Innis immoo yaa sariitii laashoo yaa joorroo bashoo alaalfattee guyyeen duula yaaftee ofii gombisaa lixxee jedhaniitu abbisuu jechuudha. Ateeteen inni kan biraa ateeteen lammaffaan inni guddaan ateetee goraa kan jedhamudha. Ateetee goraa kan jennu immoo mirgi dubartoota gadaantumame akka hin cabne kan qajeelchitu ateetee goraa jedhama jechuudha. Dubartoonni mirga gadaantumeef cabee ateetee kanaan nama seera dabsee fi nama cabsee adabsifatan ateetee goraa jedhama jechuudha. Gareen ateetee ayyaanessuu afaan sadan afaan seedaan yookiin immoo afaan gaariin dubbatu nagaa araara hormaata qajeela misaa kadhatu raaguleen ateetee akaakuu hundaa aannanii fi dhadhaadhaan kan inni raawwatu jechuudha. Sababni isaa hojiidhaa fi kan namni hundi jaallatu kan barbaadu. Ateeteen goraa wayyooma dubartii yookiin qulqullummaa dubartii kan of keessatti haammatee jirudha jechuudha. Akkasumallee mirga shamarraniif dubartootaa eegdii dubartoonni dhiira isaan arrabsu salphisu rukutuu mirga isaanii sarbuu ittiin adabsifatan horii irra qalatu tumaa gadaan dubartummaaf tume ittiin kabachiifatu dabaafamaa adabsiisanii araaraaf nagaa buusuullee kan isaan ittiin kadhatanii ateetee goraa jedhama jechuudha. Yoo obsan miidiyaa tiwuu laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa galatoomaa.